kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo fakkeenyaaf dhiyeenya irra teessanii dubbii sagalee waaqayyoo kana kan dhaggeeffachaa jirtan nagaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos isa jiraataatiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam yeroo kana geessanii? Amiin. Galannii fi ulfinni waaqayyoo uumaa keenya isa jiraataadhaaf haa ta'u jechaa maqaan isaa bahaa hamma dhiyaatti, kaabaa hamma kibbaatti, lafaa hamma teessoo isaa Ariyaam irratti kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Isa galateeffannee ishee jalaa dhiisuu kan hin taane, kennaa guyyaa jimmataa, kennaa fannoo jalaa taatee kan nuuf kennamte haadha keenya dubaroo Maariyaam maqaan isheedhaa uumamtoota walitti waaqa gaditti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Ergamoonni yeroo hundaa uumamtoota harka waaqayyootiin uumaman hunda isaanii kan eegan, eegumsa keenyaaf yeroo hundaa cinaa keenya kan dhaabbatan maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Toloota qulqulloota wareegamtoota hunduma isaanii akkaataa waaqayyoon gonfoo ulfinaa isaaniif kenne, kabaja waaqayyoo isaaniif kenneen eebbii fi kadhannaan isaanii yeroo hunda nu waliin haa ta'an. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii waaqayyoo hordoftoota keenya hunduma keessan baga bara 2017 nagaan geessan. Uumaan keenya fayyisaan keenya waggaa irraan waggaa dabarsee, ji'a irraan ji'a dabarsee, torbee irraan torbee dabarsee, guyyaa irraan guyyaa dabarsee, guyyaa irraa kana eebbifamaa kana kan nuuf kenne uumaa keenya fayyisaa keenyaaf galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa har'a mata duree barnoota keenyaa godhannee kan waliin ilaallu ayyaana bara haarawaa yookaan immoo kabajaa ayyaana bara haaraa kanaa wajjin wal qabatee mata duree barnootaa godhannee gabaabsinee kan waliin barannu barsiisaan uumaa keenya fayyisaa keenya waan ta'eef akka nu barsiisuuf fedhaa fayyamisaadhaa nuuf haa ta'u. Ilmi namaa yoomiyyuu dadhabaadha waan ta'eef, ilmi namaa yoomiyyuu cubbamaadha waan ta'eef, qulqulluu kan ta'e, jabaa kan ta'e isa mataa isaa qofa waan ta'eef arjummaa isaatiin, jaalala isaatiin, hayyama isaatiin akka nu barsiisuu irra deebiidhaan fedhaaf fayyama isaadha nuuf haa ta'u. Egaa akkumaan jalqaba kaasuudhaaf yaale Wangeelii Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irra kan jirudha. Yoo duute garuu firii baay'ee in godhatti. Yoo duute garuu firii baay'ee in godhatti. Jecha kana kan argannu Wangeelii Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irratti kan argannudha. Uumaan keenya fayyisaan keenya akka nu barsiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Amiin jechaa mata duree barnoota kanaa wajjin wal qabsiisnee waa'ee bara haaraa jireenya ilma namaa wajjin wal qabsiisnee kan waliin barannu ta'a. Egaa yoo duute garuu firii baay'ee in godhatti. Ilmi namaa akkuma amma biyya lafaa irra jiraannu, akkuma duunu, erga duuneen boodatti immoo akka jiraannee firii argannu kan keessatti ilaallu jechuudha. Gabaabumatti ilmi namaa akkuma garaadha isaa keessaa dhalateen, guddatee, du'uu, erga du'een boodatti immoo jireenyi akka jiru kan keessatti ilaalludha. Egaa jaalatamtoota maatii waaqayyoo, yoo duute garuu firii baay'ee in godhatti. Bara kana wajjin wal qabsiisnee yoo ilaallu qotee bulaan keenya yeroo sanyii facaasaa midhaan facaasu qamadiis haa ta'uu, boqqolloo, bishingaas haa ta'uu, boloqqee midhaan nyaataaf ta'u hunduma isaadhaa qotee bulaan yeroo bokkaan roobee midhaan facaasuun ga'utti ni facaasa. Erga isa facaaseen boodatti immoo firii facaase kana dhoqqee wajjin walitti laaqamee bosbosee yookaan immoo erga gara biyyatti laaqameen boodatti yookaan immoo erga du'een boodatti firiin kun baala baasa. Baalli kun immoo biqilee
hidda godhatee biyyatti hidhamee wanta hin jirreerraa gara jirutti kan dhufu yoo ta'u, akkasuma immoo firiin takka ittiin nuti lafatti darbine kun baala ta'ee baalli kun immoo guddatee daraaree daraaraan isaadhaa firii godhatee kan asheetatti nyaachaa jirru kanaadha jechuu yeroon kun. As keessatti jireenya keenyaa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaallu qotee bulaan firii tokko fuudhee biyyatti yookaan immoo dhoqqetti yeroo laaqu hin du'e hin bosbose. Ergasiin boodatti immoo gara baala baasutti deebi'e. Ilmi namaa kunis akkuma arra jirru boruu ni darbina, biyyatti hin deebina, biyyee keessattis nafnu, nu immoo du'aa ni kaana. Firiin nuti yeroo facaasnu kanatti iddoo bareedatti, iddoo mijataa goonee fi lafa gabbataa irratti buusne arra ashiita bareedaa yookaan immoo ashiita tolaadhaan arganna. Arra nutis yeroo biyya lafaa kana irra jirru hojii gaarii, hojii boonsaa, hojii waaqayyoo gammachiisu yoo kan hojjennu ta'e gaafa nuti du'aa kaanu sanitti yeroo duune boodatti firii gaarii kan itti godhannu jechuudha. Erga duuneen boodatti firii baay'ee kan ittiin argachuu dandeenyu yoo arraan tana hojii gaarii ittiin hojjennedha. Barri kun ni jijjiirama. Fulbana irraa kaasee fulbanatti naanna'a. Fulbana irraa kaasee fulbanatti dhufa. Urmiin keenya kunis hangasuma takka nu dura deemaa jira. Mee gaafii tokko yoo ofuma keenyaa of gaafanne yeroo jiraachuu deemnu kanaaf yookaan immoo waggaa jiraachuu deemnuu fi waggaa jiraanne kamtu irra guddaadha jennee of gaafanne namoonni baay'een keenya waggaa jiraachuu deemnuu jennee deebii kan nu dandeenye. Garuu akkasii miti. Sababni isaatis urmii nuti jiraanneetu kan jiraachuu deemnurra guddaadha. Sababni isaa kan dura jiraachuudhaaf deemnu harka waaqayyoo jira. Uumaa keenya bira jira. Garuu kan jiraannee dabarsine waaqayyoon nuuf kennee irra dabarree jirra. Inni nuuf dheeraadha. Sababni isaa amma du'uu dandeenya. Amma darbuu dandeenya. Amma biyya lafaa kana irraa deemuu dandeenya jechuudha. Sababa kanaatiif urmiin nuti jiraanneetu kan jiraachuu deemnurra guddaadha jechuudha. Kanaaf yeroo naa fi atis qabnu ammaan tanaadha. Firii gaarii erga duuneen boodatti godhannu, firii bareedaa erga duuneen boodatti godhannu arguudhaaf arra dhamaatii guddaatu nurraa eeggama. Hojii guddaatu nurraa eeggama. Hojiin nurraa eeggamus akkuma barri bonaan dhufee aduudhaan lafti kun nyaadhamee bokkaan itti roobee lafti kun jiidhee lafti jiidhe kun immoo biqiltuu magarsee biqiltuun kun immoo daraaree firii akkuma godhatee firiin immoo uumamtoota isaatiif ta'u nutis akkasuma hojii gaarii hojjennee hojii gaarii keenya kanaan immoo namas gammachiisnee waaqayyoo keenyaas gammachiisnee of mataa keenyaas gammachiisuu qabna. Akkamitti mataa keenya waaqayyoo keenya gammachiisuu dandeenya kan jedhuuf hojii gaarii hojjechuudha. Cubbuu hojjenneef gaabbii galuudha. Qalbii keenya jijjiirrachuu qabna. Barri kun yeroo bonaadha. Lafa kana irra uumaan jiru wanna takka hin qabu. Nuyis gaafa dhalannu uffata tokko illee hin qabnu. Garuu waaqayyo uumaan keenya kan biyya lafaa kanatti nuumeef fooqii ijaarrachuuf uffata godhachuuf osoo hin taane isa galateeffachuufidha. Egaa qulqullichi Daawit faarfannaa isaa irratti ani yeroo hunda galata keetiif nan dhaabbadhaa jedha. Uumamtoota waaqayyoon uume keessaa ilmi namaatii fi ergamoonni wanti adda isaan taasisu keessaa inni guddaan waaqayyoo galateeffachuudhaaf. Inni guddaan qalbii jijjiirrachuudhaaf ilmi namaa uumamtoota kaan keessaa kan adda isa taasisu. Garuu ergamootaaf ilma namaadhaa tokko kan taasisu isaan lamaanuu galataaf waaqayyo akka galateeffataniif kan uumamanidha. Egaa ijoollee waaqayyoo har'a nuyi maal keessa jirra? Waaqayyoo galateeffachaa jirraa? Akkuma bonni darbee ganni dhufu, ganni darbee birraan dhufu, nu immoo maal dabarsine? Jireenya gadadoo keenya kan cubbuu keessa ture kana dabarsinee gara waaqayyootti deebinee jirraa? Gara hojii gaariitti deebinee jirraa? Mee of gaafachuu qabna ijoollee waaqayyoo. Dhuguma waaqayyoo gammachiisaa jirraa? Dhuguma mana amantaa keenyatti deddeebinee
tajaajila kennamu hunduma keessatti hirmaachaa jirraa? Of ilaalaa ijoollee Waaqayyoo. Barri kun ni deema. Barri kun iddoo hin taa'u. Urmiin keenyas deemaa jira. Arra duuna boru duunaa hin beeknu. Sababa kanaatiif galaa keenya qopheeffachuu qabna. Barri yeroo jijjiiramutti urmiin keenyas akkasuma jijjiiramaa deema. Qalbii keenya jijjiirrannee fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaaf mana isaa keessatti deebinee qalbii keenya jijjiirrachuudhaaf qophaa'uu qabna. Akkasitti gammachuun kan argamu. Akkasitti jireenyi kan argamu. Akkasitti du'aan boodatti firii gaariin kan dhufu. Egaa qulqullichi Phaawulos ergaa isaa warra Galaatiyaa keessatti Galaatiyaa boqonnaa 6:7 irratti akkana jedha. Namni waan facaase hin haammataa jedha. Namni waanuma facaase haammata. Har'a nuyi addunyaa kana irratti hojii hammaa yoo hojjenne, addunyaa kana irratti yakka yoo hojjenne, addunyaa kana irratti yoo kan sagaggaallu ta'e firiin dhuma keenyaadhaa du'a keenyaan boodatti firiin nuti argannus akkasuma fokkisaadha. Akkasuma gadadoodha. Namni har'aaf jireenya isaa kan lubbuudhaa gammachiisu kan foon isaati kan itti gubatu, kan itti gaabbu. Namni har'a foon isaatiin dadhabee, namni foon isaatiin har'aan tana Waaqayyo isaa kadhachuudhaaf jilbiiffatee Waaqayyo isaa gammachiisuudhaaf dhamoo hundi isaadhaa boru du'aan boodatti firii gaarii in argata. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa Qorontos 2:9 keessatti namni eebbaan facaasus eebbaan in haamaa jedha. Mana keenya keessatti eebbaan, jaalalaan, tokkummaadhaan yoo jiraanne, biyya keenya keessatti jaalalaan, tokkummaan wal dandeenye yoo jiraanne gammachuudha. Kana jechuun namni waan facaase in haamaa kan jedhuu fi namni eebba facaasus eebba hin haamaa kan jedhu wal fakkaatu. Namni eebba facaase eebba hin haama jechuun namni waan gaarii hojjete gaaruma haama. Fakkeenyaaf har'a ati qotee bulaa taatee boqqolloo facaaste boqqolloo haamta malee qamadii hin haammattu. Namni qamadii facaase garbuu hin haamu qamaduma haammata waan ta'eef. Kanaaf har'a ati yakka yoo kan hojjettu taate yakkuma keetu fuuldura keetitti si eega. Har'a ati hojii gaarii yoo hojjettes hojuma gaarii keessaniitu fuulduratti si eega. Kanaaf yaa ijoollee Waaqayyoo hojii hojjennu hunduma isaa gaarii Waaqayyoo gammachiisuudhaaf hojjechuu qabna. Abaaboo kana ilaalaa. Bona hin jiran. Bonoonni tokko illee hin jiru. Garuu yeroo bokkaan dhufe kanatti birraa kanatti immoo wanni hundi isaa baala bira darbee daraaree fooliin isaanii urgaa'ee firii isaanii kan itti arginu jechuudha. Nutis yeroo nuti keessa jirru kun kan gaabbiidhaaf nuuf kennamedha. Kan jireenyi fuulduraadhaa keenya itti urgaa'uu qabu. Kan jireenyi fuuldura keenyaadhaa nuuf mul'achuu qabu. Kan jireenyi fuuldura keenyaa nutti dhagahamuu qabudha. Malee jireenya foon keenyaatiif dhiphachuu hin qabnu. Egaa yoo duute garuu firii baay'ee in godhatti kan jedhudha mata dureen barnoota keenyaadha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo nuyi jireenya keenya arra jirru kanatti barri akkuma jijjiiramu qalbii keenya jijjiirrannee Waaqayyo uumaa keenya akka gammachiisnuuf fedhaa fi hayyama isaadhaa nuuf haa ta'u. Egaa uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gidduu keenyatti argamee kan nu barsiifatee kan nu gorsee galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa irra deebiidhaan baga bara 2017 geessan obboloota keenyaa jaalatamtoota maatii Waaqayyoo hunduma keessan eebbi Waaqayyoo uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa hunduma keenya waliin haa ta'u. Amiin. Arjummaa Waaqayyoo araarsummaan haadha keenya dubaroo Maariyaam eebbumsa ergamootaa